ዳግመኛ እንዳትሞክረው። akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota qophii keenya yookiin sagantaa keenya. Sagantaan har'aa kan isiniif qopheessinu nama cimaadha yookiin akkasumas goota tokko isiif dhiyeessina. Sagantaa keenya keessatti YouTube Roobaa Show like, subscribe, share gochuun sagantaawwan qophiiwwan hedduu gargarii daawwachuu fi yaada irratti kennuu dandeessu. Qophii sirbisiisaa akkasumas prank fi qophii bashannansiisaa sagantaa gootawwanii fi akkasumas yookaan nama cimaa kan jedhu kan isiniif dabarsuun ta'a. YouTube Roobaa Show haala babbareedaa fi haala miidhagaadhaan isinii dhufe. Namni cimaan kun eenyudha laata? Lammii biyya eessaati? Eessatti dhalate? Eessatti guddate? Akkasumas maal hojjete? Maal badhaafamellee kan jedhu. Fardi kophaan gootu maa kophaa gaate maa kophaa gaate fidee garbuu nyaachu dhugaama nyaate dhugaama nyaate olloon garmaa mutolama mana hidhaa oola. Kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa har'amoo kan isin dhiyeessinu seenaa nama cimaa keenya har'aa keessatti aktara cimaa fi miidhagaa bareedaa akkasumas nama Turkii kan ta'e Yamash Shookii seenaa haaraas isin dhiyeessina. Yamash jechuun fiilmii Qaanaa irratti sa'a 3 irraa kaasee kan jalqabu Chukur kan jedhamu irratti aktara beekamuu fi nama hojjetudha. Akkasumas fiilmolee gargariitiin nama beekamu ta'a. Yamash Shookii haaraas eenyu? Seenaa isaa dhugaa fi waan inni dalage kan waliin ilaallu ta'a. Waan hanga har'aa inni raawwate wantoota ajaa'ibsiisoo qaba. Bakka dhaloota isaa Istaanbulitti dhalateetu guddate. Magaalaa Turkii keessatti jechuudha. Barri dhaloota isaa akka faranjootatti bara 1990 Agost 25 dhalate. Har'a umurii isaa waggaa 30 yookiin ganna 30 lakkoofsisee jira. Namni kun yookiin Yamash Arus nama Turkitti guddateedha. Abbaa isaa Cengiz Inemli fi haadha isaa Seeptaap Inemli irraa kan dhalateedha. Akkasumas barnoota isaas magaaluma sanitti itti fufee Baaskus Anatolian High Schoolitti erga eebbifamee booda Istaanbul mana barnoota teeknikaatti makame. Akkasumas obbolaa dhiiraa tokkoo fi obboleettii dubara tokko qaba. Isaanis aartiidhuma kana keessa turani. Yeroo baay'ee Yamash sagantaawwan gargarii irratti na haasa'u. Obboloota isaarraa argeetoo akka waan kana jalqabillee fiilmiiwwan adda addaa fi diraamaa ግን አንተ እውነት ሁሌም የተባረክ ነህ። ምንም ቢሆን ቦታ ላይ ነህ። obboleessi isaa waggaa 11 Yamash Shookii Arus dhala. Obboleettiin isaa immoo miidiyaa Turkii irratti baay'ee beekamtu waggaa 15 caalti. Seenaan isaas kanuma fakkaata. Mee kanum waliin ilaallu ta'a. Yamash Shookii Arus dargaggeessi waggaa 30 maatii aartistoota irraa uumame kun seenaa isaa akkuma itti fufetti jira. Obboleettii isaa ilaalee gara aartiitti eega makameen booda teeknikarraas eega eebbifameen booda akkuma teeknikarraan eebbifamee injiinera xiyyaara balaliisuun dippiloomaadhaan eebbifamee akkasumatti itti fufuudhaan xiyyaaras suma balaliisuu barattoota magaalaa Istaanbul Turkii keessatti argamu gara yuunivarsiitiitti ce'uudhaan qormaata qoraman School of Assessment kan jedhamu nama 100 keessaa magaala san keessaa nama tokko ta'es argame. Seenaan Yamash yookiin Arus itti fufaa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa namni Turkii aktarii Turkii Yamash nama baay'ee jaalatamaa fi
akkasumas beekamaa qofa miti. Seenaansaa seenaa ajaa'ibaati. Akkasumas bifa miidhagaa shamarran hedduu jilbifachiisuudhaan beekamuudha. Yaa ta'u malee kana malee badhaasota gargari qabaa. Awaardii Antaaliyaa bara 2011 nama mo'ateedha. Akka faranjoota bara 2011 Antaaliyaa irratti nama mo'ateedha. Diraamaa yeroo jalqabaa hojjete Ooyilii Biir Jiiseer jedhamu irratti seenaa dhugaa bara 1960 seenaa dhugaa fakkeessanii haala ajaa'ibaatiin hojjetanii jirudha. Bara 2013 immoo akka faranjootatti Mahamaatii fi Maariyeem kan jedhamu taatota dursummaadhaan taphachaa kan turedha. Inni kunis Mahamaatii fi Maariyeem ቆይ kan ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ማንን ልትመታ ነው ፋርቶሽ? warra musliimota nugusaa fi ስለቀጣዩ አላውቅም። akkasumas dubara moloksee tokko gidduu irratti warra moloksee tokko gidduu irratti jaalalli uumamedha. Haaluma kanaan immoo namootni hedduun akka daawwatamuu fi magaalaa Turkii irratti illee akka beekamu fiilmiin kun akka naannawaa isheetti illee haala ajaa'ibsiisatiin ilaalama kan turedha. Seenicha bareedaa fi akkasumas nama fiilmii adda addaa irratti fi diraamaa irratti yoo affeeran illee nama waan ajaa'ibaa taphatuu fi akkasumas nama naatoo bareedaa qabuu fi nama curaa miidhagaa qabudha. Yaamaach kanuma itti fufa ta'a. Yaamaach bara 2015 Maaraal fiilmii irratti illee nama hojjetedha. Hazaal artist Hazaal cimtuu waliin jechaadha. Bara 2016 haga 2017 Qaanaa TV irratti darbaa kan jiru Misxir kan jedhu diraamicha dheeraa sanillee kan hojjetedha. Isaan kanatti aansuudhaan miidiyaa amma Itoophiyaa irratti ilaalamaa jiru Qaanaa TV irratti Chukur warra jedhaman maatii maafiyaa akkasumas namootni tokko dursuudhaan biyyattiin akka eegamtu kan ta'ellee akkasumas hawaasa naannoo sanii eeguudhaan kan beekamu maatii maafiyaa tokkorraa kan uumame Chukur irratti ተነሽ ሴትዮ hojjechaa jira. መድኃኒትሽ መጥቶልሻል። Akkasumas gidduu kanarratti wantootni adda addaa innaa Salaam raawwatu laatee. kan ilaallu ta'a. Hangafni cimaa fi namni jabaan yoo akkasuma bulchuullee dadhabu maatii isaanii keessaa mucaa xiqqaan akka bulchuuf isallee gara magaalatti yoo deebisan innillee iddoo ta'e ture yoo dhufu ni agarsiisa. Fiilmiin amma qaanarratti hojjechaa jiru kun Chukur warra maatii maafiyaa Kojofaalii jedhamuun Yaamaach akkuma itti fufetti jira. Isa amma irra yeenyaa safar jedheetoo Qaanaa TV irratti darbaa jiru kana itti aansee bara 2019 Ingiliffaan kan hojjetes ni qaba. Miracle in the Cell number 7 kan jedhu fiilmii kana Miracle in the Cell of the number of 7 kan jedhu kanarratti taphataa kubbaa beekamaa Neymar nama ajaa'ibsiifatedha. Neymar fiilmii ajaa'ibaati jedhee dubbate akkasumas Yaamaach illee hin dinqisiifate. Yaamaachis badhaasota gargari bara 2018 aktara cimaa dhiirotaa ta'uudhaan እኔስ ምን ብዬ ነበር? በተርፍላይ irratti የአባቴን ውርስና ቅርስ እጠብቃለሁ ብያለሁ። ta'eetis actor of the year of GQ Turkii irrattis nama mo'ateedha. Namni kun wantoota hedduu jaalataa. Farda yaabbachuu yookaan gulufsiisuu akkasumas giraaraan taphachuu fi sirbuu booksillee nama jaalatudha. Kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa Yaamaach Kochobaalii nama hojii isaatiin milkaa'aa akkasumas waan irratti hirmaate hundaan nama milkaa'aa fi fiixaan baasadha. Akkasumas bifa isaatii fi hojii wasaa kanaan kan wal ilaallate shamarran sadii wayiin wal qunnamee jira. Akkasumas jaalalli gidduu isaaniitti uumamee jira. Isheen dura Elfiin Levan Largaa kan jedhamtu bara 2012 haga 2013 waliin turanii. Akkasumas ishee lammaffaa Zeelaa Chaappaa nama jedhamtu bara 2014 wal jaalatanii osoo sababni isaa osoo hin beekamin yeroo gabaabatti addaan cite. Ishii sadaffaan Bigee Onuel nama jedhamtuudha. Aga har'aallee
ishee waliin kan jiruu fi akkasumas maatii kan waliin horatanidha. Akkasumas aktara beekamtuudha. Hangaarraallee waliin jiraachaa jiru. Yaamach Kochobaalii. Yaamach Kochobaaliin maal kana qofaadha? Mookii Aariyoos. Wantoota fiilmiiwwan gargarii innaa hojjetu yeroo tokko harki isaallee cabeetoo ji'a 2 ciisee jira. Akkasumas taphoota kubbaawwan hedduullee ni jaalata Yaamach. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya seenaa Yaamach akkuma itti fufetti waan Olloon darmaa muka lama mana hidhaa oola.